Sirra jirtu kabajamtoota bara kiyya kan nagaa isaanii fayyaa kan jechaa walitti deebineeti jira. Har'a immoo waa'ee fiidiyoowwan adda addaa kan ammaan duraatti raayii osoo hin taane waa'ee taatee addaatis ture jechuudha. Oduu kana fayyadaadhaan addunyaa waan adda addaatis ture jechuudha. Maaliif jennaan waa'ee Hamzaa Ibrahim Deeggarsa Soofumar miidiyaadhaa waliin gaaffii deebii dheeraa inni taasisarraa eegalee erga Hamzaa waan sun hojjeteef Hamzaan immoo yaalii ajjechaa inni gaggeeffamaa jira. Ajjechaa fi qolfee jira. Namoota hedduun ajjeesuu jira jechuun waa'ee jiru addunyaa kana kaa'ee wantoota adda addaa haasa'aa jira jechuudha. Garuu wanni adda addaa hundinuunis midhaan fi dhiyeessnee hojjetamte jechuudha. Alaa kullee Hamzaan akkam gazi jira maalirra ta'ee maalirra jira haala kamiin taateen inni hammaan kana himu kun ta'amaa jira jechuun gabaan godhatu hedduu nama naqu. Waa'ee Hamzaadhaa kanarratti ilaallee fiidiyoowwan dheeraa adda addaa jechuudha. Kan Hamzaan karaa guddatte jiruuti. Hamzaan waa'ee diinarratti wanni inni diinarra bal'atan eeyyee ni jirti. Dhibbatti Hamzaan wanni inni bal'atan ni jirti. Garuu immoo gadi deebi'ee hojiin inni diinarratti hojjetee fi hidhamuu qaba Hamzaan kan jedhanii fi gadiin kan hidhamuu hin qabu jedhanii jira. Tolchumee irratti gara seeraatiinis ilaalamu jira waan adda addaatti akkatti ilaalamu jira kan diinitti ture tanan tokko waa'ee ulolaal baabxanya irratti danda'a waan adda addaa hojjetee amma immoo nuti wanta taasisaa yaanu haala inni ittiin ajjeesu jiran yaalii ajjechaa irra gaggeeffamu jira jiru tanaatu jira. Kanarratti ijoollee tuttogilleen hedduun shakkii garaagaraa keessa seenanii waan adda addaatis jechaa jiranii kanarratti maal beektan maal jira jiru hanga xumuraatti gaa kanarratti taasisan fiinja. Mee viidiyoo argaa kan warroota yaalii ajjechaa anarratti yaalaa jiraniin isin kanna na dhageeffadha. Namoonni kun nama afur jechuu isaan afranuu warra kutaa tokkooti. Yoonii fi lubbuu tiyya rakkoon takkallee geesse jechuudha. Gumaa kiyya guutumatti jechuudha warra kutaa tokkochaa kanarraa baastanii fudhattanii jechuudha. Wanni isin beeksisuu barbaadu. Namni isaan ammoo akkana ajjeesuuf wajjin haasawanii natti ergan nama beekamaadha. Abdii Heydar jedhama. Viidiyoon jechuudha haala ammaan tanaan dhaggeeffatanii jiran kana qofa osoo hin taane viidiyoon inni hojjetu kun viidiyoo dheeraadha jechuudha. Namoonni inni na ajjeesuuf deemanii warra godina tokkooti, warra kutaa tokkooti, warra maarree tokkooti jechuun yaalii garaagaraatis gaafachaa inni dubbachaa kan inni jiru. Warreen inni na ajjeesan takkaa'u ana irratti tarkaanfii fudhatan jee inni yaadaa jiru takkaa'u inni immoo Israa'el shakkaaraa jiru. Namoota biraa osoo hin taane namootuma isaanii waliin jiraatan kanneen naannoowwan Oromiyaa fi kanneen kana keessatti jiraatan jechuudha. Garuu immoo Hamzaan gadi ba'ee taateen kun akkamitti hamaa ajjeesuuf deemanii kana qofa osoo hin taane gaazexeessitoota waliin gaaffii deebii warraan qoleessuun gaazexii bilbilanii turanii isaanis na jedhi wanta amee jiru hundaas naafis himanii jiranidha. Hamzaan taatee kan hundaa'u haasa'u kan hundaa dubbatu malee akkamitti yaadni kun gaggeeffamee as jechuun waan namoota hedduu birattis hiika guddaa qabuu fi waan namoota hedduu tajaajilu. Mee taatee kana qofa osoo hin taane egaa Hamzaan yaadni inni achirratti qabatee fi inni achirratti dhiyeesse sunis waan adda jechuun qabaachuu danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Hamzaan waa'ee addunyaa kanaa kanaa fi koomantiiwwan namoonni garaagaraatti barreessaa jiranitti waan dubbatee qaba. Mee koomantii namoonni adda addaa irratti argaman ilaalchisee yaada adda addaatu jira. Ani wanti akka yaadatti waan itti darbuun qaba. Mee Hamzaan koomantii kanarraa maal jiru addunyaa kana guutuu jibbee jira. Addunyaa Viidiyoo kana dhaggeeffannee jibbamtootaa fi wallaaltotaan guutamte tan abaloon kun maa jiraate yaanii irratti walajjeesuudhaaf deeman haga ammaa dullee lubbuun ajjechaa narratti yaalamaa jira jechuudha. Namoota adda addaatiin karaa adda addaatiin san durattu addunyaa jibbamtoota ana malee namni addunyaa tanarra hin jiraatin jiru ani isinii dhiiseetiin jira jechuudha. Hin boohu. Akkuma inni viidiyoo kana itti oofaa jiru kana irratti wayitaanii waliin dhaggeeffamu kanatti namoonni hedduun ajjeesuuf yaalii godhaa jiranii daldala. Akkamiin egaa immoo ajjechaan kunii fi wanti hundinuu taa'uu deemti. Jiru addunyaa kana jibbeessinee seeriin jedhee namaa waan adda addaatiin aareeti wanni koomantiiwwan namoonni garaagaraa barreessanii fi kan adda addaatiif jira. Namni immoo garuu jecha namaatii fi gocha namaatiif jee waan namni namarratti hojjetu. Jee lubbuu ofii baasuu yaaluun waan rakkoodha maaliif jennaan ilmi namaa waan fedhe hojjeta waan fedhe ta'a waan fedhe namaanis jira. Garuu dubbii nama dhaggeeffachuunii fi jecha namaatiif bakka kennuun gonkumaan barbaachisu maaliif jennaan jecha namaatiif ta'ee lubbuu danda'e baasuu jechuun rakkoodha. Kana keessatti atiin kun akkanuma mo'amee jiru tokkotti kanatti ilaalamtu. Wanni adda addaa hundinuu kan ta'an handaa waloo kan hin akkamitti eeggatamaa namoonni sooshaal miidiyaa irra jiran marti isaanii dhugaa fi adda addaati kan isaan dhiyeessaa jiran. Garuu immoo Hamzaan kana irratti cufatee akkamitti taatee kun irratti taa'ama akkamitti namni kan inni irratti duulessi osoo yaadutti hin ta'in amantiiwwan qaba akka hin beekne seenee inni du'e lafaa keessa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Sufyaan jechuun baayileetii ta'ee baayileetii yeroo cimaan
Innilleen dhaamsa garaagaraa irratti dabarsaa jira jechuudha. Innis kana irratti maaliif barbaachise namni waan akkanaa kana namni waan beekne kamitti seenee waan akkanaa kana dubbata jechuudha. Innis dhaamsa isaa dheeresseetii dhiichuu dheeressee ilaallachaa kan inni jiru. Isinuma kana irratti maal jettanii maaltu ta'amaa gaalaata maaltu eegamaan yaada barbaadaan uummatuu yaada garaagaraa qabu waan ta'eef kun immoo taateewwan takkaa fi isaaniirraan xiyyeeffatame qophii haala saniitiin deemaa jira. Kanaafuu akkuma eegaltaniin laayikii, sheer, sabskiraayib godhuudhaan gaa viidiyoowwan adda addaatitu jira. Lafa keessatti meef viidiyoon isaa wayita sirbaa jiru nama waliin mul'atu kana turanii deemannu sirbinii fi wanni waliin qabatachaa jiru. Meef viidiyoo kana waliin Peace. akkuma ilaaltanii kan kanatti viidiyoo munis gawwee ta'innis innis silkaadhaa viidiyoowwan toora sirbanii jechaanii garuu taatee akka addaati wanni ilmi namaa hojjetu waan garaagaraa beekudha waan ta'eef ilma namaa tokko wanni irraa jaallatanii akkana gooti akkas gooti dhiise akkas hojjette akkasumas hin taane akkasumni ta'a akkasuma hojjedhu akkasuma fakkaatu akkas ta'e kan inni siin jiru kan ta'u kanaafuu qophiiwwan keenya kana kan kanaaf hojjenna kana hanga xumurichaatti kan namaa filattanis laayikii fi sabskiraayib godhuudhaas jedhanii jecha waliin haati qubni ninjaa qophiiwwan akka adda addaa irratti argamu jirra jenni dhiyaanna akkuma eegaltaniin laayik sheer sabskiraayib godhaa eegalatu.